Video editing part 3. Egaa video editing waliin ilaalaa jirra. Qotoota keenya kabajamoo akkam jirtu nagaan dagannee ana addaamudha akkuma isin kanaan dura beektan jechuudha. Video editing partii tokkoffaas partii lammaffaas waliin ilaalleerra. Innis quality video keenya bareechuu keessatti maalirraa jalqabaa kan jedhu ibsa gabaabaas ilaalleerra jechuudha. Har'a immoo kan walii ilaallu overall B-roll jechuudha. B-roll yeroo jennu video keenyarra wantoota galan jechuudha. Stiikerii ta'uu danda'a, image ta'uu danda'a, video ta'uu danda'a, sound effect ta'uu danda'a, barreeffamoota gaggabaabaa ta'uu danda'a. Warreen kana hundumaa video keenyarra galanii video keenya bareechuu keessatti gahee guddaa kan taphatan waliin ilaalachuudha. Kan isinirraa eegamu bilbila keessan banattanii na duukaa hojjechaa barachuudha jechuudha. Gara hojiitti isin fudhee deemaa jechuudha. Thank you. Okay, seensarratti akkuma dubbadhe har'a kan irratti xiyyeeffannee waliin ilaallu guutummaa guutuutti overlay jechuudha. Overlay yeroo jennu viidiyoo keenya bareechuu keessatti gahee guddaa kan taphatan stiikerii yookaan imeejii yookaan viidiyoo yookaan sound effectii yookaan tekstii kanneen kana hundumaa akkamitti viidiyoo keenya irra galchine haala kamiin fayyadamneeti viidiyoo keenya bareechina kan jedhu irratti xiyyeeffannoo goonaa seensarratti dubbadheera. Okay, gara hojiitti hafufnu kana gochuudhaaf garuu dursaa viidiyoon keenya marsaa jalqabaa ediitii ta'uutu irra jiraata jechuudha. Ediitii yeroo jennu color gradingiin hojjetamuutu irra jiraata. Let's say viidiyoon amma argaa jirru kun color grading isaa hojjetameera haa jennu. Akkasumas audoon irratti hojjetameera. Gara biraan viidiyoon kun bakka muramuu qabu hundumaatti akkuma isin argaa jirtanii murmurameera jechuudha. Zoom in godhanii isin agarsiisa. Viidiyoon kun akkuma isin argaa jirtan muraa baay'ee qaba. Kanaafuu viidiyoo keenya murree qopheessinee eega finnee booda marsaa sadaffaadha jechuudha kun. Marsaa sadaffaa irratti immoo maal hojjenna jechuudha? Overlay keenya hojjenna jechuudha. Iddoo kamitti stiikerii yoo galee bareedaa, iddoo kamitti imeejii yoo galee bareedaa, iddoo kamitti viidiyoon akkasumas tekstiin yoo galee bareedaa kan jedhu viidiyoo keenya deddeebinee si'a lama eega daawwannee booda waan galchuu qabnu galchina jechuudha. Okay. Mee viidiyoo kana dhaggeeffachuurraa kaana. Kun paartii lammaffaadha. Paartii lammaffaa kana keessatti amma kun paartii lammaffaadha. Waan tokko haasa'eera jechuudha. Wanni kuni paartii tokkoffaan paartii darbeera wanta ta'eef paartii lammaffaadha jechuudha kuni. So amma paartii lammaffaa ta'uusaa ibsuu mooshinii wayitiin ibsuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Amma jalqaba viidiyoon keessan nagaa gaafachuu danda'a waan ta'eef jechuu danda'a. Feesiin keessan jalqaba kan argamu yoo ta'e yookaan jalqaba imeejii wayii tokkoon ibsuu kan barbaadde yoo ta'e bakkee kanarra kilik gootanii tilaakunoo jala kana gadda seeraan isin agarsiisa marsaa tokkoffaa irratti viidiyoo keessan gara fuulduraatti fiddanii tilaaddoo kanatti akkas eega buttanii booda jalqabarra eega keessanii booda gara gadii kanarra overlay kan jedhu jirti ishee kilik gootu. Ishee kilik gootaniiti add overlay kan jettu jirti. Imeejii galchuu barbaaddu yoo ta'e fakkeenyaaf yookaan barreeffama galchuu barbaaddu yoo ta'e imeejiidhaan ibsuu yoo barbaaddanii baakgiraawundii kan naa ta'u kana filadheera jechuudha. Inni kun green line jedhama. Green line Google irraa buustanii fayyadamuu dandeessu. Green line jettanii garuu yoo weebsaayitoota free ta'an irraa buustan bareedaadha. Stock image jechuudha. Free ta'anii eessarraa arganna jettanii ChatGPT yoo gaafattanii isinitti himuu danda'a jechuudha. Salphaadha. Gara weebsaayitoota 5-6 baay'ee akkas kan caalan jiru. Kanaa booda giriidii keenya akkanatti saayizii isaa qabne guddisnee booda saayizii akkamitti guddisne yoo ta'e laakunolaa gara gadii kanarra mallattoon yeroo garfee fakkaattu jirti. Ishee qabdaniiti saayizii isaa guddistu zoom gootu jechuudha. Kanaa booda saayizii isaa eega kaggoone booda akkasin irra kifnetti quba keessan lamarra keessanitti zoom gootu. Frame per second meeqarra jira kan jedhu viidiyoon daqiiqa sekendii tokko keessatti kun darbuutu irra jira yoo ta'e viidiyoo sekendii tokko kan murteessu frame per second isinittiin waraabdanidha. Waa'ee isa kanaaf marsaa lamaffaa keessatti taaseera. Marsaa lamaffaa bal'inaan yoo daawwattan inni isiniifa. Kanaafuu frame per second viidiyoo keenya wal qixaajjin fiduun barbaadanii sekendii tokko rakkaa kunoon akkuma argitan gararraadha. Sekendii tokko ilaaddoo kana start point sekendii tokko asidha wanta ta'eef asitti sekendii tokko rankaa sekendii tokko caaluun qabuudha yaada. Kanaafuu giriidii galcheera sekendii tokko booda anatu dhufa jechuudha. Garuu sekendii tokko guutuu akka inni fayyadamu nayyamuu fi sekendii tokko keessa frame per second 30tu jira jenneerra. Frame per second kana keessa 30 kana keessa tokkoffaarran jira, lammaffaarran jira, sadaffaarran jedhee isin agarsiisa. Haga ja'aatti dhufeenanii iddoo kana ruubii kan ta'u ja'adha jechuudha. Shanidha malee. Shanidha. Haga asitti haga ruubiitti jechuudha. Iddoo kana dhufeen zoomii isaa baay'ee zoomii gootanii booda iddoo kana dhuftaniiti kiifreemii sana tuqxu. Kiifreemii gararraa kiifreem kan jedhamtu tokko laaddana jirti. Ishee kilik gootu. Kiifreem jechuun pooyintii iddoo sanitti argama wanta kana murteessitanii jechuudha. Sochiisaa, argamasaa, haala teessuma isaatii kan isitti murteessitanii jechuudha.
Amma iddoon kii fireemii ani itti kenne kanatti footoon kun yookaan giriid laayiniin kun bakka nama kaa'e kana jira jechuudha. Kanaa booda duuba deebitanii jalqabbii isaa irratti dhuftaniiti iddoo kanatti kii fireemii lammataa uumtu. Akka jechuun maal gootu dhaxxanii iddoo sana xoxxootoo hin taane argama wanta kanaa dhuftaniiti ilaa gara kanaa gajjallaa kana gara gadii kana dhuftaniiti add overlay split splice kan jedhu kana scroll gootu gara bitaatti scroll gootanii amma maal argattanitti opacity amma waan jedhu argattanitti bira deemtaniiti iddoo kana dhuftanii opacity kana bira dhuftaniiti opacity kana 0 gootu ila argitanii keyframe ofuma isaatiin automatically nu galchaa jechuudha. Kana booda right jettanii baatu. Kana booda isti keyframing kun akkamitti akka galu ilaalaa. Kompartii lammaffaa. Ila argitanii takkaadhumaan jiwwee dhengaluu jechuudha. Qassedhee dhufa deema ilaalaa argitanii ila qassedhee dhufa. Ilaal qassedhee jalqaba an argame kompartii lammaffaadha jedha. Kompartii lammaffaadha gaafa jedhu grid line kana fidee fi jecha addanaa dubbadhaa jiru kana seeraan agarsiisuufi. Kanaafuu tekstiin galchee sin agarsiisa mammoo. Grid line galchine tekstiin galchaa jechuudha. Kanaa booda dhuftanii ishee kana gajjallaa kana mallattoo irra xiqqaa kana baak gootu. Ammas baak gootu. Baak akkuma gootaniin teksti kan jedhu jira. Garuu sekeendii meeqarran jira kan jedhu ilaaluun sinirra jira. Sila 5 irratti keyframe uumne miti. Keyframing keenya eessa jira kan jedhuufi yoo overlay amma galchine yookaan image amma galchine gara jalaa kana kilik gootan isin agarsiisa. Eessa jira overlay keenya keyframing keenya kan jedhu check gochuuf jechuudha. Lammata dabaltanii kilik gaafa isin gootani highlight irraa kaaseera jechuudha. Kanaafuu keyframe kanarraa kaasee start kanarraa kaasee ani barreeffama fiduun barbaada. Barreeffama ani fidu maal jedha? Tekstii iddoo jedhu kana kilik gootaniiti add tekstitu. Waa lamaan isin agarsiisaa amma tekstii akkamitti akka galchitanii isin agarsiisaa jechuudha. Tekstii akkuma filattaniini bakki isin tekstii barreessuu dandeessan kanaan enter text jedhee isin dhufaa jechuudha. Akka kanaa sochoostanii bakka barbaadde tekstii kaa'uu dandeessu. Garuu iddoo isin itti barreessitan enter text bakka jedhu iddoo kanaa jechuudha. Ishee kilik gootu. Kanaa booda waa'ee maalii haasaara maalan galchaa iddoo kana. Kun kutaa lammaffaadha jedha miti kutaa lammaffaa. Waa'ee maaliiti? Seetingiidha. Waa'ee seetingii YouTube haasaa ture. Kanaafuu seetingii jedheen tarree lamaan gochuu barbaada. Paartii lammaffaa. Paartii lammaffaa. Fakkeenyaaf seetingii maaliiti? Seetingii YouTube. Viidiyoon kanaan duroo jedhee jechuudha. Waa'ee viidiyoon kanaan duroo jedheetinni kanan barbaadu garuu isinitti immoo isin agarsiisu waanta ta'eef amma maalan godha seetan barreeffama kanaa yoon akka itti guutuusaa takkaadhumaan barreesse waanuma tokkoyyuu intini addaayyuu fiduu dhiisuu danda'a. Kanaafuu seetingii YouTube kan jedhu amma galchinanii marsaa lammaffaa irratti immoo marsaa lammaffaa kan jedhuun galchaa jechuudha. Kanaafuu eega barreessanii fixxanii booda iddoo kanatti dhuftanii haala kanaan kilik gaafa gootanii foontii jalatti foontii isin filachiisa. Foontii barbaadan kana keessaa filachuu dandeessu. Isti ani foontii natti tolu yookaan saayizii barreeffama kootii yookaan miidhagina barreeffama kootii isa kamtu naa bareeda kan jedhu ilaaleen filadha. Fakkeenyaaf yoon kana filadhee daanchi yoo kana filadheen amma immoo tempileetii tan deebi'a. Ilaala seeraan. Tempileetii kana keessaa waan isin ajaa'ibu CapCutiin guyyaadhaan tempileetii haaraa dabalaa deema. Kana filannoo isaayyuu dandeessanii waan isin dhibu. Baay'ee tempileetota baay'ee ajaa'ibsiisoo ta'an fidaa jira. Meestii ishee kanan filadha. Argitanii barreeffamni keenya akkamitti akka inni galee jechuudha. Ishee amma startii barreeffamni keenya irratti galee bira dhufeenani iddoo kana jechuudha. Argitanii setting kan itti gale. Tempileetiidha kun. Tempileetii barbaadan kana keessaa filachuu dandeessu. Ishee
amma immoo templateii kana yoo mallattoo okay templateii kana keessaa kan barbaadan filachuu dandeessu isin jechuudha. Kan barreeffama keessanii wajjin hin deema jettan jechuudha. Foontii filanneef templateii filanne amma immoo istaayilii mataa keessanii aan templateii kana barbaadu istaayilii mataa kootiin barbaada yoo jettanii istaayiloota baay'ee jiru laa kana keessa. Istaayil kan jedhu fakkeenyaaf strookiinsaa glow kan jedhu barreeffama keessan feedii akkamii akka godhachuu qabu laa feedii godhachuu yoo barbaachisaa ta'e feedii gochuu dandeessu baakgiraawundii illee ofii keessanii itti bareechuu dandeessu karvii illee barreeffamii keessan bifa karviitiin akka inni taa'u yoo barbaadan ilaalgitanii waa inni godhu karviidhaan teessisaa jechuudha. Argitanii spaayising barreeffama keessan jechuudha iskeelii isaa ilaal amma inni kaasu ajaa'ibaa jechuudha. Isin naataa kan jettan kana keessaa filattanii istaayilii filattanii kaalerillee akkasuma waan isin dhibu kaalerillee kana ilaal kaalerii kana jijjiirtanii filachuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf kaalerii waan bareedan tokko filanna. Kun kana yoo ta'e kanaa booda effektii bakki jedhu jira. Effektii nuyi filanneerra wanta ta'eef effektii gara biraa filachuun hin barbaachisu. Garuu yoo barbaaddan effektii jala dhuftanii trending kan jedhu kana effektii mataa keessanii filachuu dandeessu. Isaan isinii kennerrayyuu effektii mataa keessanii fakkeenyaaf kana yoo fillee ilaalaa waan inni fakkaatu aartii kana ilaalaa yoo waan inni fakkaatu kan naataa jettan irratti appilaayi gochuu dandeessu jechuudha. Okay. Barreeffamni kana fakkaata. Paartii lammaffaadha. Paartii lammaffaa kana keessatti ilaal seetingii yuutuubii jenneerra. Kunoo seetingii jenneerra. Kanaa booda eeganna keetti bakka qabatee booda toora lammaffaa irratti immoo seetingii yuutuubii marsaa lammaffaa kan dubbataa jiru waa'ee isaati wanta ta'eef marsaa lammaffaa jennee tekstii haaraaf illee iddoo sirreessinee fi kutaa lammaffaa kutaa lammaffaa jennee barreessinaa jechuudha. Ila argitanii kutaa lammaffaa jennee barreessinee akkuma ammaa kana foontii filachuu dandeenya. Foontii dhufeen kana filadhaa. Kanaa booda saayizii isaa kunoo bukkee kana qabdanii xiqqeessitu. Digirii isaa ilaali yeroo sun akkeetti naannessan digirii murteessaa yeroo sin akkeetti harkiftan immoo hojjaa murteessaa jechuudha. Guddina barreeffama keessanii murteessaa. Kanaa booda iddoo kanan kaa'a. Iddoo naa mijate jedheen kaa'a. Garuu isin yoo barbaadan tempileetii dhattanii akkuma ammaa tempileetii bareedaa kana keessaa filachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf appilaayi gochuu dandeessu. Ilaal kun bareedu baay'ee. Ilaal kun bareedu. Amma walirra keenya isin agarsiisa. Ilaal argitanii haala kanaan walirra kaa'eera jechuudha. Ilaa kunuudha haala kanaan walirra kaa'eera. Garuu yoo ilaaltanitu ta'e barreeffamni keenya ganaa hojjaa qaba. Readlinein kun garuu jalaa dhumeera. Na bira ga'eera jechuudha. Laa dhufeen irra ooleera. Kanaafuu maal gootu irra xiqqaa kana ammas tuqxaniiti. Eega tuqxanii booda ammas al tokko baakii gootanii tuqxaniiti. Quba keessaniin zuumii inii gootu laakkeetti walitti quba keessan lamarra keessanitti iskiriinirra zuumii inii gootu keessatti zuum gootu jechuudha. Xiqqeessitu jechuudha. Xiqqeessitaniiti overlay kan jedhu jalatti isin agarsiisa giriidii keessan jechuudha. Iddoo kanatti ishee dhattanii al takka highlight gootaniiti xiqqoo ishee gara mirgaa kanarraa qabdaniiti ilaal kunoo quba keessaniin harkisaa deemtu. Akkuma harkisaan deemtaniin isinii dabalaa deema jechuudha. Ilaa amma barbaade dabalaa deema. Sekeendii meeqan godhaa? Sekeendii 2 exact point sekeendii 2 irraan godhe jechuudha. Laa argitanii sekeendii 2 godhe. Sekeendii 2 godheen kanaa booda sekeendii 2 kanarraa xiqqoo ishee duubatti deebi'een akkuma sila godhe iddoo kanatti kii fireemii dhaqeen al tokko tuqa. Al tokko tuqeen amma garuu dhuma isaarra dhaqee kaa'eenan immoo iddoo kana dhufee opacity kan jedhu akkuma silaa dhaqee barbaadeen jala kanaa scroll godhe jechuudha.
opacity kan jettu dhaqee barbaade argadhee opacity ishee 0 godha jechuudha. Argitanii yeroo akkuma galeetti akka inni ba'utti jechuudha. Sila qassedhee galee qassedhee keessaa ba'ee jechuudha. Laalaa argitanii suutadhee dhabamaa deemaa jechuudha. Kanaa booda barreeffama keessan irratti hidhattanii kan itti kiliik gootaniiti bakka overlaying keessan itti dhumu sekeendii lammaffaa kana dhuftaniiti exactly point sana irratti dhuftanii fiixee isaa kana qabdaniiti gabaabsitu jechuudha. Gabaabsitanii sekeendii lama isa kana wajjin overlay keessan wajjin wal qixxee gootu jechuudha. Exactly akkasinii ta'uudhaaf irra deddeebitanii hojjettu. Kanas dhufnee fiixee isaa kana qabneeti yeroo as deebisnee achi deebisnu dhufee exactly ta'a jechuudha. Argitanii wal faana galee wal faana ba'a jechuudha. Amma check goonu. Kun paartii lamaffaadha. Paartii lamaffaa kana keessatti immoo Google account keenya akka inni itti barreeffamichi yookaan giriidiin sunis galee ba'ee jechuudha. Imeejii galchuu fi barreeffama galchuun kana fakkaata. Okay. Amma immoo stiikerii haa fayyadamnu. Iddoo kanaa kaasee fakkeenyaa fi bakka kanatti subscriber sticker jettu fiduun barbaada haa jennu. Kanaafuu maal gootu jala kanarraa akkuma silaadhaa scroll gootu. Scroll akkuma gootan sticker kan jettu in argattu jechuudha. Kanaa booda stiikerii kiliik gootu. Stiikerii akkuma kiliik gootaniin stiikeroota hedduutu jiru kana keessa haala kanaan barbaadanii arguun waan isinitti cimuu fi iddoo kana searchii kana dhuftanii kiliik gootanitti subscriber kan jedhu barbaaddu. Subscribe jettanii search gootu. Search beetaniin keyboardii keessan irra jira isheedhaan search gootu. Kanaa booda templateetiin kan subscriptionidha hedduutu jiru as keessa. Kanaa booda kan isinitti tolu dhaxxanii filattu. Fakkeenyaaf isa sadaffaarra jiru kun natti tola baay'ee viidiyoo wajjin isin deema wanta ta'eef isin filaa. Kanaa booda saayizii isaa xiqqoo ishee xiqqeessitu. Digiriin isaa 0 ta'utu irra jiraata. Digirii fakkeenyaaf ilaal 13 20 minaamin jedhee jira. Isa xiqqeessitanii 0 gootu. Eeyyoo saayizii isaa eega akkeetti murteessanii booda fiddanii bakka kana keessu. Maaliif subscriptioniin bakka kana teessi wanta ta'eef. Kanaa booda eega xumurtanii booda cancel jettuun. Cancel akkuma jettaniin filannoon irraa isinii ka'a. Kanaa booda raayitiin jirti. Raayitii sana kiliik gootu. Raayitii kiliik gootaniiti eega fixxanii booda bakka inni jalqabu bakka subscriptioniin keessan jalqabu exact point irra dhaabbattaniiti sound effect galchituuf. Sound effect eessaa galchitu yoo jenne gara gadii kanarraa ammasii tuuloota kana jalaa jechuudha. Irra xiqqaan mul'atti irra xiqqaa sana kiliik gootu. Ammas dabaltanii kiliik gootu. Kanaa booda jalqabatti isin deebisa jechuudha. Jalqabatti gaafa isin deebisee jedhu audio kan jedhu koomaandiin tokko jirti lammaffaarra. Iddoo kana ediitiin jirti. Ediitiin taanee maaltu jira? Audio. Audio sana kiliik gootu. Kanaa booda soundis kan jedhu jira. Soundis kan jedhu kana kiliik gootu. Kanaa booda akkuma ammaa search beetaniin jira. Search beetanii kana keessa dhattaniiti bell kan jedhu barreessitanii search gootu. Bell bilbila jechuudha. Qaacila isa jennu afaan duriitiin jechuudha. Kanaa booda beeliin filannoo baay'eetu kana keessaa dhufa. Tokko tokko ilaaltanii kan isinitti tolu filattu. Fakkeenyaaf kana jira. Ittaanee kana jira. Ilaal kanan filadha. Beelii kanan filadha jechuudha. Kana filadheen ilaalaa subscriptionii exact point bakka itti galche irratti beelii ammaa filadheera jechuudha. baay'ee kan waliin Ila argatanii akka itti kiliik godhu jechuudha. Kanaa booda garuu sekeendii maayikiroo sekeendii 50 kanan caallee ta'uutu irra jirti. Ishee dhuftaniiti scroll gootanii xiqqoo ishee akkanatti buttaniiti iddoo kanatti buttanii maal gootu dhuma ishee irra dhattanii quba keessaniiti harkistanii duubatti deebistu haala kanaan jechuudha. Kanaa booda bakka itti kiliik gootu suura keessan viidiyoo keessan irratti kiliik gootanii bakka itti kiliik gootanii haayilaayitii kamiyyuu haayilaayitii akka hin taane gochuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata. Ammas baak gootaniiti viidiyoo keessan ammas maaltu irra galuu qabaa kan jedhu check gootu. kun paartii lamaffaadha. Paartii lamaffaa kana keessatti immoo Google account keenya irratti xiyyeeffanneeti
fakkeenyaaf Google akkaawuntii jedhamiti iddoo kanatti Google akkaawuntii barreeffama jedhu galchuu barbaanna. Tekstii akkamitti of danda'a akka galchitan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf Google akkaawuntii jedheerani. Bakka Google akkaawuntii namni waan dhaga'urra waan argu waan ilaalutti gammada waan ta'eef bakka Google akkaawuntii jedhe sanatti Google akkaawuntiin fidee galcha. Tekstii jettanii ammas add text jettu. Kanaa booda iddoo kanatti Google account Google jettu. Kanaa booda fontii irratti kilik gootu flexible kanaan filadhama immoo. Kanaa booda template itti deebitu. Template jalaa isuma jalqabarra jiru kana yoon filadhe fontii keenya irratti xiyyeeffanneeti waan baay'ee argitanii Google jedhamiti. Istaayilii garaagaraa akka ta'uuf Google fi akkaawuntiin istaayilii garaagaraa akka ta'uuf. Kanaa booda raayitittu argitanii Google akkaawuntii kan jedhu iddoo kanaa jalqabaa isa hojjaasaa fuutanii hidhattanii akkuma nama godhe hojjaasaa gabaabsitu duubatti deebistu jechuudha. Turtii inni viidiyoo keessan irra turu jechuudha kun hojjaasaa jechuun. Kanaa booda bakka inni jalqabu exact point isaarraa xiqqooshee seentariitti buttaniiti Google jedhee akkaawunt akka jedhuuf jechuudha. Walfaan akka inni hin dhufneef jechuudha. Xiqqooshee waleegee duraa duuba akka dhufuufi bakkeetti kilik gootu isarraa kaasanii haayilaayitii isarra ture ilaala amma. Kanaa booda gara alaatti kilik gootu jechuudha. Yeroo isin alatti kilik gootanii addi tekstiin isinii dhufti. Tekstitti addi gootu ammas. Kanaafuu akkaawunt Google jennee akkaawuntii dabaluu qabna waanta ta'eef jechuudha. Ammas foontii keenya bira dhanneeti. Isa kanaaf immoo foontii gara biraa filannu. Foontii kanaa filannu Google jenneerra akkaawuntiidhaaf immoo kanaa filannu yookaan ishee kanaa filannu eeyyoo. Kanaa booda gara tempileetiitti deebinee tempileetii keessaa immoo kunoolaa ishee kanaa filannu. Waan baay'ee kan waliin ila argitanii. Kanaafuu eega fixxanii booda raayit gootu jechuudha. Raayit gootanii garuu hojjaasaa kan isa kanaas hin gabaabsitu. Caafii ishee yookaan gara dhumaa ishee kana qabdanii hojjaa ishee amma kana gabaabsitu. Eega gabaabsitanii isa kanaa dhumisaa garuu walfaana ta'utu irra jiraata. Walfaana keessaa bahutu irra jiraata. Fiddanii ishee sila gabaabsitan ittiin qixxeessitu jechuudha. Argitanii. Kanaafuu garuu iddoonni taa'ee jiru kun sirrii miti waanta ta'eef filannoo keessan nattanii yookaan haayilaayit kan gootanii akkaawunti isa jedhu isa jalqaba isa lammaffaa kanatti gadi buuftaniiti. Kanaa booda seentarii ishee quba keessaniin qabdaniiti akkanatti buttu. Fiddanii iddoo kana keessu. Kanaa booda alatti kilik gootaniiti akkamitti akka inni galee ba'aa jiru ilaaltu. Gara iddoo kana dhuftanii akkaawuntii keenya irratti xiyyeeffanneeti waan baay'ee kan waliin hojjetu. Google akkaawuntii keenya irratti xiyyeeffannee waan baay'ee kan waliin ilaallu ta'a jedha. Dhumarratti kanan isin agarsiisu overall sound fakkeenyaaf ishee subscriptioniidhaaf sound galchineerra amma garuu waa'ee maaliiti waa'ee barsiisummaati immoo waa'ee maaliiti kan jedhu dura xiyyeeffatanii eega yaaddanii booda soundiin jalarraa baay'ee xiqqate kilaasikaalii yoo jiraate namatti tola waanta ta'eef waan dubbattan waan barsiiftan hundumaaf kilaasikaalii jala galchitu jechuudha. Kun immoo iddoo biraatiif iddoo hin taane asuma kaapkatii keessa jira waanta ta'eef kunoo mallattoo irra xiqqaa sana kilik gootaniiti audio bakka jedhu kana kilik gootu. Kanaa booda sounds kan jedhu kana kilik gootaniiti gara gararraa kanatti fakkeenyaaf waa'ee barumsaati waanta ta'eef learn jedhaanii learn jedheen search godha. Learn jedhee search gaafan godhu wannoota barnoota wajjin kan wal qabatanii kilaasikaaliin barnoota duukaa deeman baay'een sanaa dhufaniiru jechuudha. Fakkeenyaaf kilik godheen ilaalaa cheekiin godha jechuudha. Ila argitanii mee isuma kanaaf filadhu filadheen galchaa. Kanaa booda dhaggeeffannee cheek goonaa idii goonaa jechuudha. Ila argitanii yoo dhageessanitu ta'e sagalee koo na jalaa dhugeeti inni kun baay'ee keessaa ba'ee mul'ataa jira. Kanaafuu dhaxxanii saawundii ammaa irratti kilik gootanii egaa hakkeetta haayilaayit gootanii booda vooliyuum kan jedhu bira deemtu. Vooliyuum isa yoo ilaaltanitu ta'e amma meeqarra jira? Ilaa 100 jira jechuudha. 100 ture. Kanaafuu 100 fuutaniiti
gara 10 gadi buustu. 5 yookaan 6 hinga. Paartii lamaffaadha. Paartii lammaffaa kana keessatti immoo Google account keenya irratti xiyyeeffanneeti waan baay'ee kan waliin hojjetu jechuudha. Asirratti kan ilaallu paaswoordii keenya akkamitti sirreessuu akka qabnudha. Inni dabalataan raayit gooneet ilaallee eessatti xumurama viidiyoon keenya kan jedhu dhannee cheeggoon. Zoomii isaa waan baay'ee bal'iseefidha. Zoomii isaa xiqqeesseen viidiyoo keenya gabaabsinee ilaalla. Kunoo akkuma amma argaa jirtan viidiyoon keenya addaatti dhuma. Kanaafuu saawundiin kun hin caala waan ta'eef bakka kana dhufeen saawundii kana tiriimiin godha yookaan katiin godha jechuudha. Katingii akkuma marsaa lamaffaa keessatti waliin barree gaafa waan kat goonu sana akkeetta haayilaayit goone jennu ispiliit jettu nu dhufti gara jalaa kanarra ishee dhannee kiliik goona. Kiliik akkuma goone jirruun isa kamiin kunna irratti kiliik goonee kan kutuu barbaannu sana kunnee keessa baafna jechuudha. Fakkeenyaaf inni nama kiliik godhe kun viidiyoo koo jala jira waan ta'eef inni na barbaachisa isa tirfii yookaan isa irraa hafaa gara natti hafe kana dhaqee kiliik godheen dileet beetaniin gajjalaa jirti yookaan mallattoon dileetii jala irra jirti isheen dhaqee kiliik godha. Haaluma kanaan citee ba'eera jechuudha. Kanaa booda iddoo kanatti yoo ilaaltanitu ta'e dhumatee viidiyoon koos saawundiin koos asumatti dhaabbatee jechuudha. Kanaa booda mee waliin riizaaltii isaa dhumaa ilaallu. Kun paartii lamaffaadha. Paartii lamaffaa kana keessatti immoo Google account keenya irratti xiyyeeffanneeti waan baay'ee kan waliin hojjetu jechuudha. As keessatti kan ilaallu paaswoordii keenya akkamitti waan miidhagaa kana fakkaatu hojjennee jechuudha. Kanaafuu dandeettii mataa keessanii isin appilaayi irratti gootanii waan feetan hojjechuu dandeessu. Dhumarratti akkuma beekamu gaafa fixuuf jettanii ekspoortiin galarraa kanarra jirti. Fixxaniitu yoo ta'e viidiyoo keessan idiit gootanii ekspoortii gootu isa dhumarratti isin barsiisa jedheen taa'aa jira waanta ta'eef. Okay, viidiyoo editing paartii sadaffaan kana fakkaata jechuudha. Paartii arfaffaa irratti immoo tiraanzishinii akkamitti akka hojjennu waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu chaanaalii keenya sabskiraayib godhaatii ariitiidhaan nu eegaa isin jenna. Galatoomaa yeroo gaarii qabadha.